Namoonni addunyaa tana irratti jiraatanii darban hedduu tahanis warri addunyaa tanaaf waa gumaachee dhaloota isa boodaaf waa lafa kaa'ee darbe muraasa. Manguddoon Oromoo ilmi tokko gaafa dhalatu akkana jettee eebbisti. Yaa Rabbi ilma dhalatu kana kan biyyaaf ta'u godhi. San tahuu baatu kan lammii isaatiif ta'u godhi. San dhabu kan gosaaf tolu godhi. Kan gosaa tahuu baatu kan firaaf ta'u godhi. Kan firaaf tolu tahuu baatu kan warraaf ta'u godhi. Hunda tahuu baatu kan mataa isaatiif tolu godhi. San diddaa yaa Rabbi hin guddisinii shafii godhi jettee eebbisti. Namoota jalqaba yeroo dhalatu manguddoon dur yaa Rabbi kan biyyaaf ta'u godhi jettee eebbistee Rabbiin qeebaleef keessaa tokko abbaa amantii, qorataa seenaa fi afaanii, abbaa falaasama, barreeffamaa fi hogbarruu kan ta'e hayyuu Oromoo Dooktar Mahammad Rashaad Abdullee isa tokko. Dooktar Mahammad Rashaad Abdullee akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1934 godina Harargee Lixaa bakka Laga Arbaa jedhamtutti abbaa isaa Khabiir Abdullee Khabiir Maammayyaa Carcarii fi haadha isaa Faaximaa Shurraa Ahmad irraa dhalate. Dooktar Mahammad Rashaad obboleeyyan dubraa 5 qaba. Maatii isaatiif ilmi dhiiraa isa qofa. Dooktar Mahammad Rashaad Abdullee dhalatanii yeroo umriin isaanii barnootaaf ga'u achuma abbaa isaa irratti barnoota Islaamaa baratuu jalqabe. Erga guddatee dargaggeessatee boodas maatii isaa buna dhaabuu, mana ijaaruu, lafa qotuu faan gargaaraa ture. Booda abbaan isaa osoo ilma dhiiraa isa qofa qabu barnootaaf si kennee deemii narraa fagaadhu baradhu jedhee itti maramee eebbisee gaggeesse. Dooktar Mahammad Rashaad Abdullees barnootaaf achuma godina Harargee Lixaa magaalaa Hirnaa dhaqee barnoota Islaamaa eegale. Gosoota barnoota Islaamaa inni Hirnatti barates Sheek Badruu irratti fiqhii, bafadlii fi umdaa akkasuma tawhiida irraa Ummul Barahiin Nuurzalaan barate. Achuma naannoo san bakka dhidhiibama jedhamtu dhaqee Sheek Ahmad Sheek Mahammad Jaldii irratti Zubad barate. Ol deebi'ee Sheek Ibrahim Bakhaa irratti tawshiiha barate. Egaa hayyuun Oromoo Dooktar Mahammad Rashaad Abdullee godina Harargee Lixaa keessatti barnoota Islaamaa erga hangana baratee booda warra isatti deebi'ee akkoo isaatiin waggaa 20f barnootan baradhaa warra keenyarraa hayyama naa fuudhi jedheen. Warri isaatis hayyamee fi abbaan duruu barnootaaf isa kenne haati osoo bochuu garaan osoo hin danda'in gaggeessite. Dooktar Mahammad Rashaad Abdullee godina Harargee Bahaa Harar dhaqee achitti barnoota Islaamaa eegale. Harargee Bahaatti gosa barnoota kitaaba Islaamaa isaan baratanis Sheek Bakrii Sapaloo irratti awfaqaatii fi mantiiqa barate. Akkasuma ilmal hisaaba irratti jalqabe. Sheek Yuusuf Ahmad Bareedaa irratti Minhaaj Nawaawii barate. Dooktar Mahammad Rashaad Abdullee erga barnoota hangana biyya keessatti baratee booda biyya isaa gadhiisee deemuuf dirqame. Sababni biyya gadhiisee deemuuf dirqameef hacuuccaa fi dararaa waraanni mootummaa gabroonfataa Haile Sillaasee irraan gahaa ture dadhabeeti. Dooktar Mahammad Rashaad Abdullee biyya Arabaa ilma haboo isaa waliin akka deemu itti himee ilma haboo isaa wajjin walii galan. Dooktar Mahammad Rashaad Abdullee seenaa isaa kan harka isaatiin barreesse keessatti akkana jedhee barreesse. Gaaf tokko warri naftanyaa horii midhaan keenyatti naqeeti
an horii isaanii tumee midhaan keessaa baase. Warri waraana nafxanyaatis dhufanii uleen mataa keessa na rukutanii na burussan. Akka malee na dhukkube. Abbaan kiyyas narraa dhowwuu hin dandeenye. Sababni narraa dhowwuu hin dandeenyeefis aangoo fi mootummaan tan isaanii waan taateef jedhee seenaa isaanii keessatti barreesse. Dr. Mahammad Rashaad ammas sababni biyyaa ba'uuf murteesseef yeroo barnootaaf Harargee lamaan keessa deemaa turetti waraanni mootummaa karaa darbuu dhoowwan saree itti diran akka malee waan rakkaniif biyya isaanii keessa jiraachuu fi bobba'anii galuu hin dandeenye. Wanni biyya na baase biyyatiyya Oromiyaa barmoota biyya Harar bayaa dhaqee amata tokko fajis taa'ee achitti ilmi baradhee karaa kana keessatti waa hedduu arge. Maali? Askara warra nu gabroonfatuu yeroo keessatti ergichaa dhiisuun arge. Kan dura magaalaan dhaqu kanumattan alatti waa baradha malee magaalaa dhaqee waan warri magaalaa itti jirullee hin barre. Haa taatu booroo gaggenna akka ammatti Harargee jedhanii biyya Harargeedhaa dhaqu guddaa deemnu askarri karaa keessa dhaabbatus yeroo bakka jedhan sanitti maal taram eenyu arrab bakka askarri jiru irraa fagaannati karaatti deemu. Jiraan sareen isaanii nyaachisuu fedhan. Kana agarraan garaan nu hammaatee ka'ee booroo Harar bayaa hoggan dhaqu ammas fal'aanaa hoggaa dhayisu agaree maddiitti huna ergichaa dhiisu. Egaa asirri jiranii jenne duuba hoggaa kanan gara kana irootiti gadii kanallee fixuudhaaf ni adde. Gurbaa tokko jedha kan indooyyen tiyya obboleettiin haadha tiyya dhalte. Isaan maaliin je'een biyya Arabaa dhaqnee taa'aa bitannee umbulaa bitannee deebinee taa'aa takka ati biyya ciroo sanitti dhaqxee bombii darbitee anis fal'aanaa kana darbee akkasitti orma kana biyyarraa qulqulleessina jecha yaadne. Akka yaada keenyatti bakkuma lamaan tana qofa jira ormi nu gabroonfatu kuni. Dr. Mahammad Rashaad Abdullee wanni biyya Arabaa deemeef achiin hafuuf yookaan rakkoo san dheessee achitti baqatuuf osoo hin ta'in biyya Arabaa dhaqee boombii fi sa'aa bitannee deebinee waraana mootummaa magaalaa Hararii fi Ciroo jiran irratti yeroo wal fakkaataa boombii itti darbinee balleessuuf jedhan. Egaa Dr. Mahammad Rashaad Abdullee ilma haboo isaa waliin lama tahanii magaalaa Hararirraa miilaan Jijjigaan Zeelaa qaxxaamuranii Jabuutii seenan. Yeroo sanatti Zeelaan harka Ingiliis turte, Jabuutiin immoo harka Faransaa turte. Yeroo Jabuutii dhaqanitti imbaasii Itoophiyaa kan Jabuutii jiru dhaquun hajjitti akka deemaniif himanii paaspoortii gaafatan. Imbaasiin mootummaa Itoophiyaa Jabuutii jirus qoosaa godhee akkana jedheen. Yeroo isin biyya Arabaa deemtan eenyuttu boqqolloo qota jennaan Dr. Mahammad Rashaad Abdullee boqqolloo qotuuf kan biyyatti hafee wani gaha paaspoortii nuuf kennaa jedheen. Jabuutii keessatti safaaraa Itoophiyaa jedhanii tokko achi jira. Asii biyya Arabaa ta'inaa jarri kun biyya Itoophiyaarraa deemachaa Habasharraa deemachaa nuuf akka biyyanneen. Maaliif deemtan jedhu? Hajjisni goonaa umrii waareefi goonaa waanuma kana kanatti dubban. Yoo isin biyyaa yaatan eenyutu boqqolloo abbaa keessanii qotaa naan jedhe. Jennaan namni boqqolloo facaasu hedduu tafee nu qofaa nuti kan boqqolloo facaasu hedduu jiran jedheen. Hanganatti dhaabbanne biyya Arabaa maaliif dhayxanii gabra isiniin je'anii isin xiqqeessanii biyya keessan keessa jiraadha waan bitti jiraattuun dalaga jennaan lakkii warri Arabaa nabiyyiin keenya akka namni hundinuu qixxee ta'e barsiisee jira
gabri namaan ji'uun hin jiruun je'e namni Somaalee tokko fachi keessa dalagu anaatu nama waraqaa isinii katabu isinii godha ka'aa je'e qaabii Jibuutiidha saqqaaf hajaliin tokkotti nu geesse akkasitti waraqaan katabee warra Yamanitti nu katabee jabaadha orma kana biyya Habashaatii dhufanii karaa laafisaaf dubbii jettu nu katabee akkasitti saniin Jibuutiirra Yaman doonii yaabbannee biyya Arabatti qajeele. Dr. Muhammad Rashaad fi ilmi haboo isaa bahara qaxxaamuranii rakkoo hedduu dhandamaa miilaan bara 1951tti biyya Yaman magaalaa Zabiid seenan. Yaman Zabiid irraa miilaan kophee malee nyaataa fi bishaan malee gammoojjii Yaman tan ho'aaf halkan malee guyyaa keessa deemuu hin dandeenye lafa ho'aa fi bineensa adda addaa keessa rakkoo adda addaa keessummeessaa Saudi Arabiyaa magaalaa Jiizaan dhaqan. Jiizaan irraa imala isaanii ammas miilaan ittuma fufuun magaalaa Xaayif seenan. Magaalaa Xaayifitti makiinaa yaabbatanii Makkaa dhaqan. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee fi Ismaa'il Alii ilmi haboo isaa ji'a 3 guutuu miilaan deemaa turan. Iddoo dhaloota isaanii laga Arbaa irraa hanga Hararitti, Harar irraa ka'anii Jabuutii fi Yaman qaxxaamuruun biyya Saudi Arabiyaa miilaan kophee malee rakkoo garaagaraa dhandhamaa Makkaa gahan. Makkatti warri biyyaa uffata bitee fi bakka bultis godhanii fi Jiddaa fi Makkaa ji'oota muraasaaf turan. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee bara 1952 Makkatti hajjii godhee ammas gara Madiinaa miilaan kophaa isaa imala eegale. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee erga magaalaa Madiinaa daawwatee akkasumas qabrii nabii keenyaa Muhammad nagaa fi raamanni isaan irratti haa jiraatu qabrii isaanii erga laaleen booda biyya Saudi Arabiyaa irraa gara biyya Sooriyaa amna eegale. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee turtii biyya Saudi Arabiyaa keessatti wanni na qunname keessaa tokko jedhe gaaf tokko Jiddatti gurbaa adii tokko gurbaa gurraacha tokko tumuun arge jedhe. Anis itti fiigeetiin utaalee gurbaa adii kana irraa qabe jedhe. Gurbaan adiinis natti as garagalee na dha'uudhaaf ka'e jedhe. Namni tokko nu idduu seeneeti harka na qabee achinaan deemee maal jettaan gurbaadhaan gurbaan gabricha isaati tumaa jira naan jedhe. Anis hedduu gaddeen dhiisee biraa deeme jedhe. Kaayyoon hayyuun Oromoo Dr. Muhammad Rashaad ganama qabatee biyyaa baheef mirga nagaan jiraachuu uummata Oromoo biyya Itoophiyaa keessa jiran furuuf ture. Rakkoo kana kan furu barnoota malee boombii fi sa'aa qofti akka hin furre baree barnootaaf gara biyya Sooriyaa qajeeluun kanaafi ture. Hayyuun kun nyaataa fi bishaan osoo hin jedhin rakkoo dhuftu hunda dhandhamaa bu'aa bayii dheeraa booda miilaa fi konkolaataan dukkanaa fi aduu qabbanaa fi ho'a osoo hin jedhin gammoojjii biyya Saudi Arabiyaa keessa dabruun biyya Joordaan qaxxaamuree Sooriyaa dhaqe. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee biyya Sooriyaatti madarasaa Islaamaa seenuun guyyaa fi halkan osoo hin jedhin barnoota Islaamaa barachuu eegale. Sooriyaa keessatti xalayaa jireenyas argatee ulamaa'ee gurguddoo biyya sanii waliin wal baree barnoota irrattis barate. Biyya Sooriyaa keessatti barnoota barachaa masgiida Dimishqaa keessatti imaamaa fi khaxiiba ta'uudhaan
tajaajilaa ture. Ammas akkuma ulamaa'ii gurguddoo biyya sanitti magaalota biyyoota Sooriyaa keessatti ziyaaraa garaagaraa taasisaa ture. Akkasuma ulamaa'ii Lubnaan warra akka Sheek Muhammad Arabii fi Sheek Muhaddiin fa'aa barnoota mazhaaba Shaafii barsiisee mazhaab Hanaafii irraa barachaa ture. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee erga mana barnootaa Fatul Islaamii Jaamu keessatti waggaa 5 walakkaaf barnoota gahaa barateen booda xalaayaa ulamaa'ii irraa fudhatee bara 1957tti karaa Beeruutiin Lubnaan irraa markaba yaabbatee biyya Masrii yookaan Ijipt magaalaa Iskandariyaa dhaqe. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee wanni inni Sooriyaa irraa gara biyya Masrii deemuu filateef biyya Masrii irraa Oromiyaa Harar dhaquu waan mijaa'uuf ture. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee biyya Masrii Azhar erga dhaqee booda barattoota biyya Itoophiyaa irraa dhufanii achitti barataa jiranii wal arge. Barattoota saniinis biyyatti galuu deemuuf himee fi xalaa ulamaa'iin kenniteef malee ragaa biraa akka hin qabne itti hime. Xalaan ragaa inni Sooriyaa irraa fudhate sumudaa ammayyaa hin qabdu ture. Xalaan isaan fudhatan tan ulamaa'in biyya Sooriyaa namni kun barnoota Islaamaa fi afaan Arabaa hunda barate jettu fudhatee ture. Wanni inni xalaa gara mootummaa biyya saniin hin fudhatiniif ulamaa'in biyya Sooriyaa yeroo sanatti xalaan mootummaa biyya sanitti hin amanan ture. Sababni namuma quraana hin fixin hundaaf waan kannaniif ulamaa'in biyya sanii waan sanitti hin amanan ture. Barattoonni yuunivarsiitii Azaharitti baratan sun xalayaan tun yoo biyya dheexes sumudaa mootummaa waan hin qabneef hojii sitti dhiisuu hin danda'an silaa xalayaa sirrii asii fudhatte yaada jedhu kannaniif. Yaadni ijoolleen biyyaa kaaftee kunis tahee fi sheeknis mana barnootaa Sanaawii Azahar jedhamuuf xalayaa iyyannoo barreesseef akka xalayaa ragaa sadarkaa lammaffaa yuunivarsiitii itti seenan gaafate. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee manni barnoota Sanaawii Azhar iyyannoo isaa irraa fuudhuun Sooriyaatti ulamaa'ii babbeekamoo irraa barnoota Islaamaa gahaa baratuu isaa mirkaneeffatan. Ulamaa'in biyya Masrii babbeekamoon gaafii barnootaa hedduu gaafatan. Innis gaafii deebisee fi isaanis erga mirkaneeffataniin booda xalayaa ragaa sadarkaa lammaffaa seera qabeessa taate fudhatee achitti yuunivarsiitii akka seenee baratu taasisan. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee achuma yuunivarsiitii kulliyyaa Azhar seenee barnoota isaa waggaa 4 erga barateen booda bara 1962tti yuunivarsiitii san irraa tokkoffaa bahuun xumuree xalayaa ragaa ammas lammaffaa argate. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee yeroo sanatti barnootaan barattoota hunda keessaa tokkoffaa waan baheef yuunivarsiitii 8 irraa warra tokkoffaa bahe jedhamee ayyaana guyyaa Eid barnoota biyya Masritti kabajamu irratti pirezidaantii Masrii yeroo sanii kan ta'e Jamaal Abdunaasir harkaa badhaasa fudhate. Biyya Masritti kitaaba 3 barreesse. Kitaabni inni barreesses tokkoffaan seenaa Hararii fi Ahmad Giraanyii jedha. Lammaffaan waajiba diinii fi duniyaa jedha. Sadaffaan walaloo hamilee dammeessu fi manzuumaa garaagaraa barreessee ture. Eega Dr. Muhammad Rashaad Abdullee kitaaba kan afaan Oromoo fi afaan Ingiliziin qopheessee maastara isaa biyya Masritti hojjete. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee doktorummaa isaa gosa barnoota afaaniitiin Somaalee Akaadaamii Beekumsa Afaanii jedhamtu irraa magaalaa Mogadishootti fudhate. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee yeroo biyya Masrii jiraataa turetti barnoota barataa, kitaaba barreessaa akkasumas qabsoo garaagaraa gaggeessaa ture. Masritti
namoota Oromoo ijaaranii sabboonummaa barsiisuu, Oromoo achi keessaa akka mataa ol qabatanii deeman godhuu turan. Barattoota biyyoota garaagaraa irraa dhufanii Kaayirootti Dr. Muhammad Rashaad Abdullee faa wajjin baratan keessaa warri mootummaan isaanii mindaa yookaan kaffaltii ittiin baratan hin kennamneef isaan qofa ture. Warri mootummaan Haile Sillaasee Itoophiyaa irraa ergu hundi bajeta qaban. Isaanis mootummaa Haile Sillaasee yeroo inni dhimmoota garaagaraaf gara biyya Masirii dhufu hiriira irratti bahaa turan. Dr. Muhammad Rashaadii fi waayillan isaa sababa kanaaf mootummaan Itoophiyaa isaan hin jaalatu ture. Sababa kanaaf Dr. Muhammad Rashaad faan yeroo barnoota fixanis biyyatti hin deebi'an. Yoo biyyatti deebinee uummata keenya tajaajilla jaan mootummaan Haile Sillaasee garii ni ajjeesa, garii ni hidhaa, garii dalagaa dhoowwatee mana isaaniitii akka hin baane manatti ittisa ture. Waggaa gartee waan biyyaa bahaniif san argatanii baratanii walqixxeeffatan biyyatti galan hin qabanii. Biyyi teenya itti dhalanne tana akaakuu abaaboo keessatti nuti guddanne tana namni waggaa barate biyya isaatitti deebi'a. Waggaa biyyaa bahu seeraan baha. Nuti akka uummata Oromootitti seeraanis bahuu hin turre jechaadha. Bada'aati kopheen nurra dhumaa, kaanis bahar nyaataa, kaanii gartee dirreen bankaan gartee saharaa biyya namaa nyaataa, karabbi baases bahaa. Akkasitti biyya namaatitti baratee namni keenya gurguddaan har'a ulamaa'in guddaa ma'anii warri gartee biyya tana odoo deebi'e biyya san keessatti sadarkaa tanaa olitti har'a sadarkaa irra jirru tanaa olitti gartee jiraataa jechaadhaan biyyi teenya. Biyya Arsiidharraa Sheekh Umar Waaree Walloo jedhani, Hararirraa Sheekh Muhammad Aadam jedhani, ammallee Sheikh Muhammad Salih Sa'iid jedhanii dhiyoo sana du'inni agartee ta'u jiru. Biyyatti deebi'uun hin ta'uu jechaa olmi biyyallee nuu katabe. Namni nu biraa biyyatti deebi'ellee Haile Sillaaseen haanni hidhee haanni rakkoon akkanaatu iddoo jirtu. Rakkina kanaaf barattoonni Oromoo biyya Masirii yeroo barnoota xumuran biyyoota Arabaa akka Suudii, Liibiyaa, achuma biyya Masirii fi biyyoota adda addaa dhaqanii jiraataa biyya sanii ta'anii barnoota barataniinis biyyuma sana tajaajilan. Yeroo sanitti biyyi teenya nama baratee alatti ittisaa doofummaan akkuma ammaa hafaa turte jechuudha. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee wanni biyyaa ba'eef akkana jechuun seenaa isaa keessatti barreesse. Wanni biyyi tiyyarraa fagaatu hin murteessiniif kitaaba seenaa hedduu barreessee biyya tiyyee galchee uummata kiyya barsiisuuf jedhe. Akkasuma sababni biyya Arabaa dhaqeef tokko sa'aa fi boombii bitadhee biyya tiyyatti deebi'ee waraana Haile Sillaasee lafarraa fixee uummata kiyya bilisa baasuuf jedhe. Akkasuma leenjii lola waraanaa biyya Masrii fi Sooriyaatti baradheen biyya tiyya bilisoomsuuf waan hin karoora qabuuf biyya tiyyarraa fagaachuu akka ijoollee ta'anitti hin murteessine ture. Sababni kana jedheef umrii tiyya wannin barnoota irratti fixeef jedhe gaafan jalqaba biyyaa bahu jedhe dararaa waraanni mootummaa Haile Sillaasee anaa fi uummata Oromoo irraan gahaa ture jalaa ofii fi uummata kiyya bilisa baasuuf jedhe. Biyya Arabaa dhaynee boombii fi sa'aa bitannee biyyatti deebinee diina keenya fixuuf turre jedhe. Garuu Dr. Muhammad Rashaad Abdullee akkuma biyyoota hedduu irra deemanii haala biyyi itti bilisoomtu qorataniin booda yaanni boombii binnee diina keenya fixna jedhu sun hafee boombiin nama fixuu caalaa yaanni bilisummaa wanni mataa ummataa seenee isaan dammeessu kan karaa bilisummaa isaan agarsiisu xiyyitii fi boombiin nama fixuu caalaa barnoota ta'uu beekee murteesse. Yeroo dheeraa umrii kiyyas barnoota irratti waan hin fixeef barnoota baradheen ummata kiyya rakkoo keessaa baasuuf jedhee seenaa isaa keessatti barreesse. Hayyuun kun Dr. Muhammad Rashaad Abdullee sababa kanaaf biyya tiyya dhaquu yoo na dhowwan sababa adda addaatiin biyya ollaa dhaqee saba kiyyaaf qabsaa'uun qaba jedhee murteesse. Murtiin isaatis akkana ture. Yuunivarsiitii itti barataa ture gara Yuunivarsiitii Azhaariin biyya Somaalee dhaqee barnoota akka achitti barsiisu gaafatee hayyamaniif. Warri Azhaar nama gartee gama Itoophiyaa haa ta'u Somaaliyaa haa ta'u jara kana biyya Somaalee erginee akka dalagaa silaa uummanni keenya achitti dalagu akka dalagan jecha biyya Somaaleetti nu ergan.
akka ilmi qaraatu. Dr. Sheek Maammed Rashaad Abdullee Masritti dubartii lammii Masrii tan maqaan ishiidhaa Zahiraa Muhammad Haarit jaamtu fuudhuun bultii ijaarratee ture. Garuu waan wal dhabaniif san hiikee dubartii Haniim Baashaa jedhamtu fuudhee intala dubaraa takka deessee fi ji'a 2 booda gara biyya Somaalee hojiif biraa deeme. Waggaa tokko booda haati mana isaatii fi intalti isaa gara biyya Somaalee akkuma achi dhufaniin ilma dhiiraa lammaffaa gaafa guyyaa Sadaasa takkaa bara 1964tti biyya Somaalee magaalaa Burootti deesseef. Maqaan mucaa dhalatees Khaalid jechuun moggaasun. Dr. Maammed Rashaad Abdullee walaloo akkana jettu barreessan. Mata duree walaloo isin ijoollee Oromoodhaa isin yaammannaa. Isin ijoollee Oromoodhaa isin yaammannaa jetti. Walaloo ijoollee Oromoodhaatti dhiyaadha. Kanneen amata 1964tti tolche. Ijoollee Oromoodhaa isin yaammannaa bara waa hundaafuu isin abdanna. Isin guddisuudha lubbuu kenninaa nu wajjin jiraadhaa bareedan isin baraa isinii mootummaa mul'ataa waa beekuun bar sabni nuu guddataa nu yoo lolle eenyu ka'ee dubbataa mataa biyya keenyaa numaan ol qaban. Tokkummaa biyyootenyatiif ol je'ii qilootan lol'uu bakka hundaa ka'i dargoo biyya ormaa gatii sosso'ii baraa biyya fiitii akkaan hojjetan tolaan orma keenya walii galchinaa qiloota nu keessaa dirqiin darbinaa. Biyyootenya hundaa waliif tumsinaa bara biyya hundaa isin yaammatan tolaan Oromoota walii galchinaa qiloota nu keessaa dirqiin darbinaa. Biyyootenya hundaa waliif tumsinaa bara biyya hundaa isin yaammatan harkaa fi garaadhaan waliin ol ka'aa biyyootenya jaarraa dafaa sosso'a jiruu orma keenyaa je'aatii du'aa isaan miidhaman bar isin abdatan harkaa fi garaadhaan waliin ol ka'aa biyyootenya jaarraa dafaa sosso'a jiruu Oromoodhaa je'aatii du'aa isaan miidhaman bar isin abdatan ilmaan orma keenyaa jaynootii ka'aa ni deemnaa karaa guddinaa nuun bu'a mataan keenya haa guddatuu ol je'aa baraa dhiira fiitiin biyyoo eeggatan nu bar Oromoodhaa isaan guddatuu qayroon biyya keenyaa ol haa mul'atu mataan Oromoodhaa nu haa dubbatuu. Dr. Maammed Rashaad yeroo biyya Masrii turetti seenaa biyyoonni biroo barreessan ilaaluun seenaa Oromoo kan jarri jallisee barreesse inni sirreessee barreessuun kan jarri dhosse inni ol baasee barreessuun barattoota Oromoo biyya Masrii jiran akka isaan Oromummaa isaaniitiin boonanii mataa ol qabatanii deeman godhuun nama shoora guddaa taphateedha. Dr. Maammed Rashaad Abdullee erga biyya Somaalee dhufees Burootti kitaaba afuraffaa isaa barreesse. Kitaabni inni barreesses Sinqii yookaan Galaa Qabsaa'otaa jedha. Dr. Maammed Rashaad Abdullee biyya Somaalee dhaqee erga waggaa 3 warra Masrii Azhar University wajjin hojjeteen booda kaayyoon isaa kana waan hin turiniif hojii Azhar dhiisee mootummaa Somaalee Ziyaad Barree wajjin hojjetuuf dirqame. Wanni inni hojii san dhiisuuf filateef mootummaan Somaalee namoota warra alaa wajjin hidhata qaban hojiilee siyaasaa biroo waan hojjechuu itti hin dhiifneef innis
hojii Azhar Yuunivarsiitii wajjin hojjetu dhiisee mootummaa Somaalee Ziyaad Barreetti maxxanee qabsoo uummata isaatiif godhu itti mudduuf ture. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee magaalaa Buroo irraa gara magaalaa Mogadishoo dhufee mootummaa Somaalee wajjin wal dubbatee hojii eegale. Hojiin inni hojjetuuf mindeeffames mana barnoota Somaaleetiif kitaaba afaan Arabaatii fi kitaaba diin Islaamaa barsiisuu, barreessuu akkasumas maxxansuudha ture. Akkasumas magaalaa Mogadishoo keessatti hojii mootummaa cinaan dhaaba siyaasaa adda bilisummaa Somaalee Galbeed jedhamu keessatti itti gaafatamaa dargaggoo, itti gaafatamaa barnootaa fi itti gaafatamaa qunnamtii godhamuun muudame. Dhaabbanni Galbeed kun kan ijaarame saboota Somaalee, Adaree fi Oromoo Baha Itoophiyaa irraa biyya Somaalee Mogadishootti baqatanii mootummaa nafxanyaan falmaa jiran irraa dhaabbate. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee akkuma muudama kana argateen carraa kanatti fayyadamuudhaan itti gaafatamaa barnootaa waan tureef barnoonni afaan hunda siyaasaa biroo of keessaa hin qabu yaada jedhutti fayyadamuun afaan Oromoo reediyoo galchuuf qabsoo eegale. Yeroo sana keessatti afaan Oromoo biyya Somaalee keessatti waan hedduu hin beekamneef yeroo uummanni Oromoo afaan Oromoo haasayaa deeman warri biyya sanii Amaara jechuun arrabsaa turan. Hargeysaa keessatti yeroo uummanni Oromoo afaan Oromoo dubbatan afaan qottuu isinis qottuudha jechuudhaan akka gaxantummaa tokkotti uummata Oromoo hamilee gadhahaa turan jedhee Dr. Muhammad Rashaad Abdullee barreesse. Seenaa Oromoo keessatti jalqabarraa kaasee hanga yeroo sanitti jedhe Dr. Muhammad Rashaad Abdullee warri diina Oromoo ta'an uummata Oromoo, uummata gaallaa akkasumas afaan Oromoo afaan gaallaa jechuudhaan waamaa ture jedhe. Hayyuun Oromoo Dr. Muhammad Rashaad Abdullee yeroo sanatti uummata Oromoo walumaa galatti maqaa waloo maqaa Oromoo jedhu kanaan akka waamamaniif qabsoo guddaatu na mudate jedhe. Yeroo sanatti uummanni Oromoo iddoo garaagaraa jiraatan kaan qottuu ofiin jedha, kaan Musliima ofiin jedha, kaan Kiristaana ofiin jedha, kaan Oromoo ofiin jedha. Diinni garuu gaallaa jedhee nu waama ture jedhe Dr. Muhammad Rashaad Abdullee seenaa isaa keessatti barreesse. Angaruu yaadna kiyya maqaa hunda kanarra maqaa Oromoo jedhu akka waamamaniif qabsoo guddaan taasisee ture jedhe. Maqaa qottuu jedhu irrallee maqaa gaallaa jedhu kanan filadha jedhe. Maaliif Oromoo jennaan hundi itti walii gala, yoo gaallaa ta'es nutoo hundi itti walii gala. Tanaaf tokkummaa uummata keenyaa kanaaf maqaa hundi keenya itti walii gallu kanan filadha jedhe. Yeroon hin deebitu arraa boruun jennu dubartii fi dhiiraan qormaata haa goonu ogummaa bara durii iyyaafachuu qabna. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee fi waahilli isaa namni Sheek Muhammad Saalih Sa'iid jedhamu iyyata barreessan qabatanii gara biiroo itti gaafatamaa reediyoo Mogadishoo deeman. Itti gaafatamaa reediyoo Mogadishoo yeroo sanii biyya Ameerikaa waan deemaniif isaan yeroo hedduu osoo abdii hin kutatin achitti deddeebi'uun kophee fixan. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee fi waahilli isaa afaan Somaalee waan hin beekneef hojjettuu biiroo sanii wajjin waliigaluu dadhabanii guyyuu deddeebi'uun walitti bu'uu turan. Dhumarratti itti gaafatamaan reediyoo biyya Ameerikaa irraa dhufee isaa wajjin wal qunnamee iyyata isaanii itti kennan. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee fi waahilli isaa afaan Oromoo akka reediyoo galchuuf itti himan. Hoogganaan reediyoo yeroo sanas afaan maal jennee isiniif galchina jedheen. Dr. Muhammad Rashaad Abdullee afaan Oromoo jedhaa nuu galchaa jedheen. Hoogganaan reediyoo sanis lakki afaan Oromoo yoo jenne mootummaan Itoophiyaa nuu himata jedhee didee afaan qottuu jechuun guyyatti daqiiqaa 10 qilleensa kennanii fi hojii eegalan. Qabsoo guddaa hayyuun keenya Dr. Muhammad Rashaad afaan godhaniin afaan Oromoo biyya Itoophiyaa keessatti reediyoo cabsa jedhanii tuffataa turan sun yeroo jalqabaaf biyya Somaalee magaalaa Mogadishoo irraa reediyoo seenuun tamsaasa eegale. Kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota barnoonni.